Eshi akkam jirtu maatii Waaqayyoo nagaa keessanii ani nagaadha galata Waaqayyoo maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u guyyaa kana carraa kana kan nu kenne immoo Waaqayyoon wangeela mootummaa Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo sabara baraa akka waliif qoonnuuf inni carraa nu kenne Waaqayyoon maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u ergaa Yohaannis erge qo'ataa jirra achi keessattuu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa sadii keessa jirra keessattuu torbanarraa kutaa 23 irratti dhiifama kutaa 27 yeroo barannu seera macaafa qulqulluu fi karaa ittiin kadhanii deebii argamsiisu dhiyaatu jennee kaasnee turre. Kadhata deebii argamsiisu gaafa yaannu seerri macaafa qulqulluu jira akkaataan ittiin kadhatamuu qabu jira jennee torbanarraa kaasnerraa achi keessaa tokkoffaa irratti kan kaasne tokkoffaa jennee kadhanni tokko akka deebii argamsiisu wantoonni taasisan maalidha kan jedhu tokkoffaa irratti wantoota ijoo ta'an keessattuu yaadattoo ta'ee wantoota 5 kaasnee turre. Wantoonni 5 kun gabaabumatti isiniif kaasuudhaafi tokko qabxii tokko jalatti Waaqayyo laphee keenyarraa fuunee jajachuu qabna. Laphee keenyarraa waa'ee eenyummaa isaatii jajachuu qabna. Lammaffaa immoo galateeffachuu qabna. Jajachuun waa'ee eenyummaa Waaqayyooti. Galateeffachuun immoo waa'ee wanta inni dhala namaatiif godheef galateeffachuu qabna inni. Sadaffaa irratti immoo amantiidhaan kadhachuu qabna. Inni tokko qabxii 3 amantiidhaan kadhachuu. Amantiidhaan kadhachuu gaafa jennu cubbuu ifaan mul'atu irraa of qulleessuu madda amantii dhugaa sana waan ta'eef. Arfaffaa irratti immoo akka fedha isaatti waan nu barbaachisu kadhachuu qabna. Waan barbaannu ta'uu hin taane waan nu barbaachisu. Waaqayyo waan barbaannu hunda nuun kenna. Waan nu barbaachisu nuun kenna. Shanaffaa irratti yaan nuti kaasnee kan birootiifis laphee guutuudhaa fi jaalalaan kadhachuu qabna. Namoota birootiif. Warra mananis ta'e warra namanneef nama kamiifuu tokkoffaa laphee guutuudhaan lammaffaa jaalalaan kadhachuu qabna innee. Tokkoffaa jalatti wantoota kana 5 ilaallee jechaadha. Har'a kutaa 28 immoo inni lammaffaan seera macaafa qulqulluu fi karaa ittiin kadhanni deebii argamsiisu dhiyaatu kan jedhu isa lammaffaa isaa immoo har'a ilaalla. Lammaffaa jala immoo qabxiiwwan jiran Waaqayyo nu gargaara waliin ilaalla jechaadha. Egaa mata duree gaggeessitoonni waldaa kennan irrattis haa kadhannu irratti kadhadhaa dhuunfaa keessanittis kadhadhaa akka waldaattis. Kadhadhaan isiniin jedhaa Waaqayyoon baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Inni kan biraa kadhachuu yookaan Waaqayyo wajjin hidhata uummachuu kan jedhu gaafa yaannu bu'urri keenya yookaan beeziin keenya sagalee Waaqayyoo ta'uu qaba. Dhaabbata tokko keessa orgaanaayzeeshinii tokko keessa biiroo tokko keessa gaafa galtan seera biiroo sanaatii fi sirna biiroo sanaatiin akkuma bultan ittiin bulmaanni keenya macaafa qulqulluu ta'uu qaba. ኢሞሽናሊ የተወንታን ቤዝ የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያለው ጸሎት የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያለው አካሄድ የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያለው አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያለው የትኛውም የምናደርጋቸው ስፒሪቹዋልም ሆነ በሌላው ባላመኑ ሰዎች መካከልም ስንመላለስ የኛ ቤዝ እና የኛ መሰረት የእግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት። ለምን በመጨረሻ ላይ እግዚአብሔር በዚህ ቃል ነው ጀጅ የሚያደርገን። የትኛውም አገልግሎት የሚመዘነው የሚለካው በዚህ ቃል ነው። ከዚህ ቃል ያፈነገጠ የትኛውም አካሄድ ውድቅ ስለሚሆን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መሆን አለበት ማለት ነው። እሺ ሰገሌ ተኮስኒ ዱብሴተነን እንከደና ዋቀዮን አከኑ በርሲሱፍ ወንጌል ማቴዎስ በቁና ጃ ለኮፍሰ ቶርበረቲ ጎፍታን ከኛ ፊ ፈይሳን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አከዘዴ ዱበቴር ይሮ ከደተኒስ akka warra saba Waaqayyo hin ta'inii dubbii waa'ee hin baafne keessan deddeebi'ina baay'ina dubbii isaaniitiif waan isaaniif dhagaamu isaanitti fakkaataadha. Galannii fi ulfinni jajamuun waaqeffamuun waaqa dhugaa waaqa isa tokkicha Waaqa isa humna du'aa isa bara baraa jalaa nu baaste aboo du'aa isa hurreessite jajamuun waaqeffamuun galateeffamuun kan siif malu waaqa abboota keenyaa waaqa ergamootaa akkasumas immoo
waaqa qulqullootaa kan taate Yesuus Kiristoos galata siif kenninaa. Galanni siif haa ta'u. Ilaa sabas keessa jiru kana bara isaanii, jireenya isaanii, mul'ata isaanii, tajaajila isaanii, mata duree kadhataa waldaa kana keessatti dhiyaate illee yaa Waaqayyo ilaaluun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa, maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin mata duree kadhataa Waaqayyo akka waldaatti dhiyaates dhuunfaadhaan parsanaalii wanta qabnus wanta silaa nuuf deebi'uun malu, wanta silaa Waaqayyo gaafii keenyaaf deebiin argamuu malu, wanta yeroon isaa qaqqabe maqaa Yesuus Kiristoositiin akka ilaaltu. Warri hidhaman akka hiikkatan, warri qabaman maqaa Yesuus Kiristoosiin seenan isaanii akka jijjiiramu, warri chaalenjii fi bu'aa bahii jireenyaa garaagaraa keessa jiran maqaa Yesuus Kiristoositiin akka waaqummaa keetitti akka isaan ilaaltu, biyya keenya akka ilaaltu, guutummaa addunyaa akka ilaaltu, loloota biyyoota garaagaraa Israa'elii fi biyyoota Arabaa, Yukureenii fi yaa Waaqayyo Raashaa, akkasumas biyya keenyatti Itoophiyaa keessa, biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa, ardiiwwan torban keessa lola jiru, jeequmsa jiru, dhangala'uu dhiigaa jiru, gargar wal qooduu jiru, hanna wanta wangeela faallaa ta'ee adeemamu jiru hundumaa maqaa Yesuus Kiristoositiin akka tooratti gootu, akka sagalee keetitti, akka humna keetitti, akka oolchuu keetitti maqaa Yesuus Kiristoosiin jidduu galtee furmaata dhala namaa hundumaaf akka kennitu. Yaa Waaqayyo si kadhannaa. Yeroo kadhataa sagantaa irra jiru hundumaa ayyaana keetiin, araara keetiin, dibata keetiin, oolchuu keetiin ni dandeessaa laata jennee miti kan kadhattu. In dandeessa ati Waaqayyoodha. Wanti siif dadhabamumtuu hin jiru. Abrahaamitti akka dubbatte ani Elshaadaayidha jetteera. Elshaadaay jechuun immoo Waaqayyo isa hunduma danda'u jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoositiin akka araara keetitti biyya keenyatti, saba keenyatti, sabaaf sablammoota guutummaa addunyaarra jiranitti yaa Waaqayyo araara kee mul'isuun, warra kufan kaasuun, warra dogoggoran deebisuun, warra hidhaman hiikuun, warra dhiigni isaanii dhangala'u dhiigaa dhaabuun, warra bu'aa bahii jireenyaa garaagaraa keessa jiran immoo harka keessa hunduma danda'u, ija keessa hunduma argu, isa iddoo hunduma arguun buttee baasuun yaa Waaqayyo fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Yakkaa keenya, balleessaa keenya hundumaa immoo nurraa haqi. Abbaa sabichaa, abbaa yerichaa maqaa Yesuus Kiristoositiin abbaa kitaabichaa hafuura qulqulluu nu barsiisuun, nu jidduu deddeebi'uun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Galannii fi ulfinni isa bara baraan mootee jiraattu, aangoo fi suurraa ifa eenyumtuu hin qaqqabne keessa isa jiraattu si qofaaf haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusitiin ameen. Ishoo maatii Waaqayyoo, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a kutaa 28ffaa ilaallaa. Kutaa 28ffaan egaa nuti ilaallu yaada lammaffaa kaafnaa jechaadha. Seera macaafa qulqulluu fi karaa ittiin kadhanni deebii argamsiisu dhiyaatu. Kadhanni koo deebii argamsiisu, wanti kadhadhe Waaqayyo fuulduratti deebii argatu jennee yaadnoo ta'e egaa karaa isaa baruu qabna dursa obboloota koo. Inni Waaqayyoodha waan ta'eef, inni Elshaadaayidha waan ta'eef, inni isa samii uume, isa dachee diriirse, isa uumama hundumarratti the ultimate power, የመጨረሻ ስልጣን፣ የመጨረሻ ኃይል፣ የመጨረሻ አቅምና እውቀት ያለው አምላክ ስለሆነ ጸሎቴ መልስ እንዲያገኝ ከተፈለገ መንገዱን ማወቅ አለብኝ። የመጽሐፍ ቅዱስ ሕግና ስርዓቱን መከተል አለብኝ ማለት ነው። እሺ ከዳኒ ዴቢ አርገምሲሱ ጋኒ ለመፋን ከአቹ ከንቀም አከምት ከንጀዱ ቤኩሞ ቀምና ለመፋረቲ ተኮፋረቲ ያን ኑቲ ካስኔ ያደቶ ተኤ አመሰ መራይስኒ ወቹ ዳፍ ተኮፋረቲ ማል ጀኔ ካስኔ ከዳኒ ተኮ አካ ዴቢ አርገምሲሱ ወንቶኒ ታይሰ ማል አጀኔ waaqayyo laphee keenya raajajachuu qabna, galateeffachuu qabna, amantiin kadhachuu qabna, kan biroof laphee guutuudhaa fi jaalalaan kadhachuu qabna jennee tokkoffaa irratti kana kaafneera. Lammaffaa irratti immoo seera macaafa qulqulluu fi karaa ittiin kadhanni deebii argamsiisu dhiyaatu gaafa yaadnu kadhanni keenya akka deebii argamsiisu
yaannee jilbeeffannee yeroo ta'e seerri macaafa qulqulluu ni lammaffaan immoo kadhachuu kan qabnu akkamitti kan jedhu immoo beekuu qabna. Akkamittiin kadhanna? Maaliif Waaqayyo fuulduratti kan dhiyaannu obboloota ko? Biiroo ministeera muummee cal jettanii hin galtan bara. Isa namni uumellee, isa Waaqayyoon uumellee, nama Waaqayyoon uume dhiifama. Nama Waaqayyoon uume fuuldura gaafa galtanillee cal jettanii hin galtan. Kiraateeriyaa qaba, akkaataa qaba. Dhorgamuudhaa dandeessu. Biiroo dhaabbata mootummoota gamtoomanii cal jettanii hin galtan. Waaqayyo fuulduras gaafa gallu obboloota ko baay'ee itti cinqamu, baay'ee dhiphachuu qabna ta'uu hin taane Waaqayyo jaalala, Waaqayyo iizii ta'eeti gara keenya kan dhufe nu fayyisuudhaaf jaalalaan nutti dhiyaate garuu gaafa isa fuulduratti dhiyaannu karaa isaa hordofuu qabna. Waaqayyo gara kootti hin dhiyaatinaan jedhu karaa isaa hordofuu qabna. Kanaafuu ni lammaffaan kan yaaduu qabnu kadhachuu kan qabnu akkamitti? As jalatti immoo wantoonni ijoon nuti ilaallu wantoota 5tu jira as jalattis. Tokkoffaa, lammaffaa kadhachuu kan qabnu akkamitti kan jedhuutti yaani nuti ilaaluu qabnu 2 qabxii 1 jennee cal jennee dudubbachuun ta'uu hin qabu. Maalan isiniin jedhee cal jennee dudubbachuun ta'uu hin qabu. አንድ ጊዜ ፓስተር ዳዊት እንዲህ ብሏል። ቀሎ ስለመጣ አይቅለልባችሁ jedheera. Yeroo tokko ፓስተር ዳዊት maal jedhee dubbate Waaqayyoon salphatee gara keessa waan dhufeef waan salphaa isinitti hin fakkaatin jedhe. Kanaafuu cal jennee dudubbachuun ta'uu hin qabu. Maal jechuudha? Maatiyos boqonnaa 6:7 kutaa nama dubbise irratti yeroo kadhattanis jedha. Kun obboloota koo macaafa qulqulluudha. Cal jennee dubbisuu ta'uu hin taane concentrate fookasiitti kennuu qabna. Yeroo kadhattanis akka warra saba Waaqayyoo hin ta'ini, warra gooftaa hin qabne, warra Kiristoos Yesuus fayyisaa isaanii godhanii hin fudhanne, akka warra saba Waaqayyoo hin ta'ini dubbii waa'ee hin baafne keessa hin deddeebi'inaa. Baay'ina dubbii isaaniitiif waan isaaniif dhaga'amu isaanitti hin fakkaata. Dubbii baay'ifneef, dubbii kuulleef, dubbii baay'ee qiqindeessineef, ordar gooneef Ibraayistii isaa, Giriikii isaa kana jechuun sana jechuun baay'ee babbareechineef qofa miti Waaqayyo kan nu dhagahu. Miti obboloota ko. እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር ቃል እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ይላል። Waaqayyo qulqulluudha. Baay'ina dubbii keenya kadhata keenyaaf deebii hin fidu. Kanaafuu kadhachuu kan qabnu akkamitti kan jennu cal jennee dudubbachuun ta'uu hin qabu. Maal jechaadha? Eenyummaa Waaqayyoo hubataa jechoota muraasa dubbachuun gaariidha. Eenyummaa Waaqayyoo hubataa jechoota baay'ees dubbachuun gaariidha. Eenyummaa Waaqayyoo afaan itoo hin taane keessan otoo hin hubatin garuu jecha baay'ees dubbanne, jecha xiqqoos dubbanne Waaqayyoo gatii kennuufii dhufuu danda'a. Kanaaf kadhachuu kan qabnu lammaffaa jalatti 2 qabxii 1 cal jennee dudubbachuun ta'uu hin qabu. Maaliif? Baay'ina dubbii isaaniitiif waan isaaniif dhaga'amu isaanitti fakkaataadha. Waaqayyo garuu baay'ina dubbiitiin miti kan dhagahu. Yeroo dheeraa Waaqayyo fuulduratti kadhachuun hin barbaachisaa? Eeyyeen barbaachisa. Garuu akkamitti? Seera macaafa qulqulluu fi karaa sirriidhaan, laphee sirriidhaan, jireenya sirriidhaan, deddeebii sirriidhaan, ilaalcha sirriidhaan. Inni lammaffaan 2 qabxii 2 kadhachuu kan qabnu akkamitti kan jedhu laphee keenyarraa dhugaadhaan ta'uu qaba. Dhugaadhaan. Hisqeel 11:13 dubbisa. Kana jechaan akka gooftaan keenya fi fayyisaan keenya Yesuus barsiisetti kadhachuu qabna. Akka Kiristoos barsiisetti kadhachuu qabna. Kutaan kun kutaan itti aanee jiru kuni Israa'elin cubbuu isaanii himachuu isaanii kutaa dubbatudha. Kutaan ammatti aanee isinii dubbisu kun Nahimiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 dhuftanii gaafa laaltan akkas jedha. Leewwonni warri buusaa ol ka'aa irra dhaabbatanii sagalee isaanii ol fudhatanii Waaqayyo gooftaa isaanii waammatan. Iyyaasuu, Baanii, Qaadmi'eel,
Shebaaniyaa, Bunii, Sheraabiyaa, Baanii fi Kenaanii turan. Leewwonni warri Iyyaasuu Qaadmi'eel, Baanii, Ashaabiyaa, Sheraabiyaa, Hoodiyaa, Shebaaniyaa fi Fitaahaa jedhaman ka'aatii Waaqayyo gooftaa keessan isa bara baraa jajadhaa. Waaqayyo gooftaa keessan isa bara baraa jajadhaa. Maqaan kee inni ulfina qabeessi, inni wanta jajamuu fi wanta galateeffamu hundumaa gararraa jiru. Dubbisee toon dhiisee maqaan isaa gaadha kutaan kun. Maqaan kee inni ulfina qabeessi, inni wanta jajamuu fi wanta galateeffamu hundumaa gararraa jiru haa eebbifamu jedhaa jedhanii jedha. Eenyu? Leewwonni. Leewwonni. Kanaafuu obboloota koo kutaa kanarraa wanti nuti hubannu kadhachuu kan qabnu akkamitti kan jedhu lama qabxii lama kan ilaaluu qabnu laphee keenyarraa dhugaadhaan ta'uu qaba. Keessuma keenyarra isa nu oolche waan ta'eef, isa nu fayyise waan ta'eef, isa seenaa jijjiiru waan ta'eef, isa hunduma danda'u waan ta'eef, isa hirree du'aa cabse waan ta'eef, isa du'a irratti aangoo dhugaa qabu waan ta'eef, isa jiraataa waan ta'eef laphee keenyarraa dhugaadhaan ta'uu qaba jechaadha. Of kennuudhaan ta'uu qaba jechaadha. Inni kan biraa kadhachuu kan qabnu akkamitti kan jedhu lama qabxii sadii jecha mataa keenyaa yookaan macaafa qulqulluu fayyadamnee kadhachuu dandeenya. Jecha mataa keenyaa yookaan macaafa qulqulluu sammuu keenyan yookaan hafuuran, kana jechuunis afaan haaraan jechuudha. Humnaan guutamnee kadhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu evidensii waliif dhiyeessuun barbaachisaadha waan ta'eef bu'urri keenya isaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 14 gaafa laaltan ani afaan hin beekamneen yoon kadhadhe hafuurri koon kadhataa jedha Phaawulos. Ifa baqa jechi kun ani afaan hin beekamneen yoon kadhadhe yookaan afaan haaraan yoon kadhadhe hafuurri koo hin kadhataa jedha. Garuu maalirra jira? Inuma kadhata hafuurri koo. Qalbiin koo garuu isa duukaan kadhatu jedha. Egaa maal wayyaree jedha. Ani hafuuran nan kadhadha. Qalbii kootinis immoo nan kadhadha. Lachuunuu kadhachuun gaariidha jechaadha. Baalaansii taanee hafuuran nan faarfadha. Qalbii kootinis immoo nan faarfadha. Kanaa achi yoo ati hafuuran Waaqayyo galateeffatte waan ati jette erga hin beekne inni hiikaa dubbichaa hin beekne akkamittiin galata ati dhiyeessite sana ameen jechuu danda'a ree? Galanni ati dhiyeessite hammam gaarii yoo ta'e iyyuu namicha isa kaan cimsuudhaaf hin gargaarre. Ani hunduma keessan caalatti afaan hin beekamne waanan dubbadhuuf Waaqayyo nan galateeffadha. Kanaaf kutaa kanarraa kan nuti hubannu jecha mataa keenyaa yookaan macaafa qulqulluudhaan kan jedhu yeroo tokko tokko namoonni afaan haaraa kanaan baay'ee kadhatu. Seenaa waldaa Qorontos gaafa fudhattanii ilaaltan waldaan Qorontos kibba Giriikitti argamti. Phaawulositti hundeesse waan ta'eef waldaa sana keessa kennaa hundatu ture garuu akkaataa ittiin kadhatan hin beekan. Ergaa Qorontos duraa boqonnaa 12 fudhattanii guutummaa isaa gaafa ilaaltan kennaa achi keessa jiru argitu. Ergaa Qorontos boqonnaa 13 gaafa ilaaltan garuu jaalala jidduu isaanii hin jiru ture. 14 dhuftanii gaafa dubbistan garuu akkaataa ittiin kadhata dhiyeessan akkaataa ittiin ayyaana fayyadaman hin beekan jidduu isaanii rakkoon ture. Ergaadhuma yeroo dabarsan illee waleeggachuun qaban ture. Kanaaf namni lama gaafa namni sadii isin jidduudhaa gaafa ergaa dabarsu namni lamaa callisu namni tokko haa dubbatu. Inni lamman sun immoo ergaa darbu maalaa godhu jedha. Haa dhaggeeffatu, addaa baasu. Akkasuma waa'ee kadhataas maal jedhee dubbata iddoo kanarratti afaan hin beekamne yoon kadhadha hafuura koo hin kadhata qalbiin koo garuu duwwaadha. Baalaansii ta'a jedha. Baalaansii ta'a. Maaliif namoonni namanne isin jidduu jiru waan ta'eef namoota sanaaf of eeggachuudhaan ogummaadhaan hubannaadhaan keessattuu miidiyaa hawaasaa kana gaafa fayyadamnu namoota gosa garaagaraatu jira. Macaafni qulqulluun namoota bakka sadiitti qooda akkuma beekamu. Namni
uumamaa jira namni gooftaa hin qabne akkasuma immoo namni foonii jira amanee spiritually namni hin bilchaanne sadaffaa immoo namni hafuuraa jira isa kana gara fuulduraatti tarii sirriitti barachuu dandeenya nama gosa sadii kana jidduutti namni kadhatu tokko immoo maal gochuu qabaa kadhata isaa akkamittiin haa kadhannu gaaf jennu baalaansiid goonee haa kadhannu of eeggannoodhaan haa kadhannu hubannaadhaan haa kadhannu beekumsa irratti hundoofnee haa kadhannu biblical beesidhaan haa kadhannu namoota kaaniif of eeggachuudhaan kadhachuu qabna afaan namaan yookaan afaan hin beekamneen kan jedhu kuni Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irratti sagalee Waaqayyoo maal jedha hafuurichis immoo jedha hafuurichis kan jedhu eenyu hafuura qulqulluu Waaqayyoodha hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaaraa jedha argitanii dadhabbii namaa gargaaruu kan danda'u hafuura Waaqayyooti nu maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenye nuuf kadhataa kanaaf gaggeeffamni keenya yeroo tokko tokko maal ta'uu qaba based on Holy Spirit hafuura qulqulluu irratti hundaa'uu qaba cal jennee foon keenya qofaan jechoota 1000 tarreessuurra obboloota ko jechoota 1000 ta'an daraddaruurra gaggeessaa hafuura qulqulluutiin jecha 2 jecha 3 kadhachuu gaariidha isatu fruitful nu godha kanaafuu hafuurri sun nu keessa aaduudhaan kadhata waan ta'eef hafuura qulqulluudhaaf iddoo kennu hafuurri qulqulluun kun immoo gaaf nu keessa aaduu hafuurri qulqulluun dhugaadhaan gaaf nu keessaa kadhatu bara kana namoota baay'ee keessaa miira isaaniitiin fayyadamu waan ta'eef miira isaaniitiin fayyadamu maaliin beektuu jettan yeroo balleessan argitu namoonni sun yeroo wanti tokko bada argitu hafuurri qulqulluun dhugaadhaan gaaf isin keessaa kadhatu garuu hafuurri qulqulluun hin balleessu hin dogoggoru bu'uura sagalee Waaqayyoo irratti xiyyeeffachuu qabna jechaadha inni arfaffaan lama qabxii afur irratti kan nuti ilaallu akkamittiin kadhachuu kan qabnu akkamittiin kan jedhu lama qabxii afur irratti malli kadhataa inni kan biraa immoo faaruudhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuu dandeenya galateeffachuudhaan faarfannaadhaan faarsaa boqonnaa 92 lakkoofsa 1 dhuftanii gaafa laaltan Waaqayyoof galata galchuun yaa'usa hunduma gararraa jirtu maqaan kee jajatanii faarfachuu maal gaariidha ganama gaarummaa kee halkanis amanamummaa kee himuun faarfannaadhaan Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 19 gaaf dubbiftan qooqa garagaraatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuratiinis wal harkaa fuudhaa jedha Phaawulos faarfadhaa galateeffadhaa weedduudhaan qooqa garagaraatiin Waaqayyoon jajadhaa hafuuran gaggeeffannee gaafa galateeffannu gaafa weedduun gaafa faarfannu laphee qulqulluun gaafa goonu Waaqayyoon dhagaa kanaaf lama qabxii afur jalatti malli kadhataa inni kan biroo faaruudha faaruu laphee keessaa maddeen inni dhumaa kan nuti har'a laallu lama qabxii 5 kadhanni cimaan soomaaf sagadaan yeroo tokko immoo dhiyaachuu qaba sooma fi sagadaan fakkeenyaaf kitaaba kakuu moofaa keessaa Museen fakkeenya keenya guyyaa 40 halkan 40 in soomin sagadeedha Gooftaa Yesuus Kiristoos Maatewos 4 Luqaas 4 dhattanii gaafa dubbistan in soomin sagadee jedha Daani'eel faallee akkasuma sooma fi sagadaan sooma fi sagadaan keessattuu wantoonni tokko Waaqayyo fuulduratti bara dheeraa nutti raajamee nutti dubbatamee bakka wantoonni sun firii yookaan firii mul'atu jireenya keenya irratti fiduu baatan cufnee kadhachuu qabna Waaqayyo fuulduratti. Izraa boqonnaa 8 lakkoofsa 21 akkas jedha macaafa Izraa nu ijoolleen keenya qabeenya keenya hundumaas karaa nagaarraa akka gaggeessuuf Waaqayyo keenya duratti gad of deebifnee akka isa kadhannuuf bishaan mandara hawaa biratti sooma lallabsee jedha. Izraan akkuma beektan macaafni Izraa kan barreeffame Izraan macaafota 4 barreessee macaafa Izraa macaafa Nahimiyaa 1ffaa fi 2ffaa seenaatti kan inni barreesse Izraan kun
sabni Israa'el waggaa 70 biyya Baabiloon erga turanii booda tokkoffaa manni qulqullummaa akka ijaaramu, lammaffaa sagalee Waaqayyoo kan kakuu moofaa kompaayil ta'e akka barreeffamu, sadaffaa irratti mukraabii si'a jalqabaatiif Yihudoonni itti walitti qabaman, arfaffaa irratti immoo sabni imimmaaniin boo'ichaan hanga sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatutti guyyaa walakkaa sagalee Waaqayyoo hanga dhaggeeffatanitti sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan nama beekamuudha. Kanaaf beezin nama kanaa kan ture ni jalqabaa kadhata. Sooman labsee jedha. Mandara Ahaawaatti sooman labse gara Waaqayyootti akka deebinuuf, gara yaada Waaqayyootti sabichi akka deebi'uuf. Sabni waggaa 70 mootii Baabiloon bira ture. Mootiin Baabiloon bara iddoo sadiitti cabseeti saba sana kan fudhate. Bara 605 jalqaba Daani'eel faa. Bara 597 Hisqeel fi namoota biroo. Bara 586 immoo mana qulqullummaa sana diigee meeshaa mana qulqullummaa sana keessa jiru fudhatee akkasittiin saba sana gara Baabiloonitti kan fudhate loltuun Nabukadanazaar. Kanaaf waggaan 70 sun dhumee Izraan kun gaafa gara Yerusaalemitti deebi'u soomaaf sagadan labsee jedha. Kanaaf wantoota beezii ta'an hojjechuu kan danda'eef. Wantoota beez ta'an manni qulqullummaa ijaaruun wantoota beez ta'anidha. Macaafa kakuu moofaa kompaayil gochuun wantoota beez ta'anidha. Saba Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo baratee gara sagalee Waaqayyootti akka deebi'u seera Musee san akka baratan gochuun wanta beez ta'edha. Mukraabii si'a jalqabaatiif isa guddaa iddootti Yihudoonni sagalee Waaqayyoo baratan si'a jalqabaatiif hundeessuun wanta beez ta'edha. Kanaaf wanta barbaachisaa ta'e wanta xiyyeeffannoo qabu akka lafa bu'uuf jecharraa wordiirraa gara lafaatti akka dhufuuf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Soomuuf sagadaan. Nahimiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 dhuftanii gaafa laaltan Nahimiyaanis kan godhe Nahimiyaan immoo waggaa guyyaa 120dha kan inni kadhate guyyaa 52tti garuu dallaa Yerusaalem sana hundumaa ijaaree kan fixe. Anis dubbii kana yommuu dhagee ofirra gataa'ee nan boo'e Waaqayyo gooftaa bantii Waaqaaf duraatti guyyaa muraasaaf nan gadde soomes nan kadhadhee jedha. Guyyaa 120 kadhatee guyyaa 52tti garuu dallaa Yerusaalem diigamte sana hojjete. Yeroo baay'ee kadhatee yeroo xiqqoo keessatti garuu hojii xumure. Kanaafuu samaraa zeroon isiniin godhu har'aa inni lammaffaan kan nuti ilaallee seera macaafa qulqulluu fi karaa ittiin kadhanii deebii argamsiisu dhiyaatu kan jedhu keessatti lammaffaa irratti kan ilaallee kadhachuu kan qabnu akkamitti jennee wantoota 5 kaafne. Tokkoffaa cal jennee dudubbachuun ta'uu hin qabnu. Lammaffaa laphee keenyarraa dhugaadhaan ta'uu qaba. Sadaffaa irratti immoo jecha mataa keenyaa yookaan macaafa qulqulluu fayyadamnee kadhachuu dandeenya. Arfaffaa irratti malli kadhataa inni kan biraa immoo faaruudhaan laphee keessaa isa maddeen kadhachuu qabna Waaqayyo galateeffachuudhaan. Qooqa garagaraatiin galataan weedduudhaan Efesoon 5:19. Shanaffaa irratti immoo kadhanni cimaan immoo sooma fi sagadaan yeroo tokko tokko immoo dhiyaachuu qabna. Waa'ee wanta mana Waaqayyoo. Maaliif bara kana jechi baay'een guute obboloota jechi babal'aan kun guute. Bakka እንደገመድ ረዘመ ንግግር አለ። እሱ ምንም ለውጥ አያመጣም። ካልተንበረከክ ምንም ጠብ ወንቴ ነው እንጂ ረንቦሎታ ጨንጨረኒ ይከን ቀቡ አናፍ kanarratti xiyyeeffachuu qabnan isinin jedha. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo, eebbi Waaqayyoo dhumaaf daangaa hin qabne akka maatii keenyatti, akka dhuunfaa keenyatti, akka biyya keenyatti, akka guutummaa addunyaatti araarri Waaqayyoo dhumaaf daangaa hin qabne maqaa Iyesuus Kiristoositiin akka diriiru nan kadhadhaa. Gargaarsi Waaqayyoo, eebbi Waaqayyoo hunduma keessan faana haa ta'u. Mata duree kadhataa waldaan kun dhiyeessite kanarratti illee harki Waaqayyoo, oolchuun Waaqayyoo maqaa Yesuus Kiristoositiin haa diriiruun isiniin jedha. Yeroo gaarii, turtii gaarii qabaadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo humni hubannaa samiirraa ta'e hunduma keenyaaf haa baay'atu. Turtii gaarii, yeroo gaarii, eebbifamaa, eebbafillee ta'aa. Maqaan Waaqayyoo bara amma baraatti haa ulfaatu. Shalom.